Shama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya xiyya kan kabajaa fi kan jaalala isin qabdu jecha har'as viidiyoo isin qabadhee dhiyaadhee jira. Har'a walaloon isin qabadhee dhiyaadhee walaloo isin dhiyeessuu kootiin dura sirba takka daqiiqaa muraasaaf isin affeera obsaan dhaggeeffadha. Okay, walisaan keenya saba koo falmadhu jedha. Haa ta'u gara walaloo biyyaatiin isin deebisaa obsaan dhaggeeffadha. Walaloon tiyyaas mata dureen ishii sobat dhugaa dhokse jetti. Na dhaggeeffadha. Dhugaa eessa jirta maafas ba'uu diddee sobatu baay'atee balleessee iddoo kee kan akkas dheeratee guyyaan dhufaatii kee kan akkas dheeratee guyyaan dhufaatii kee. Anuunan wallaalee iddoo ati jirtu guyyaan halkan ta'ee suman si eegu dhugaa eessa jirtaa mihim iddoo kee ana qofaa miti kan eegu guyyaa kee atoo turtee nurraa si eeguun nu nuffee nutu dhufa ammaa nutti imiddoo kee nutu dhufa ammaa nutti imiddoo kee. Sabni koo roora'ee garaan isaa boora'ee suma eeguuf jecha ammeenyas danda'ee atoo maaf callistaa hin dubbattu kana atoomaaf callistaa hin dubbattu kana lammii kana gahee cunqursaaf garbummaan jettee ragaan baatu dhugaansaas kanuma jettee ragaan baatu dhugaansaas kanuma. Nuti waan wallaallee atis calluun jettee kan dhugaa murteessus ija isaa qabate si awwaalee dhoksee sobaaf iddoo laate si awwaalee dhoksee sobaaf iddoo laate. Ati iyyi lallabee asin jira jedhii yaa rabbi dhagahi. Yaa Rabbi mee dhagahi ati dhugaan kinoon boosi soofni ni kofalti as bahuu dadhabdee rakkoodhaa cinqamti as bahuu dadhabdee rakkoodhaa cinqamti. Barri bara dhalcheet jaarraan tokko darbe anoon beeku lakkii amma obsa dhabe. Jaarraan lammataatis kinoo dhuma gahee jaarraan lammataatis kinoo dhuma gahee. Atoomaaf callistee bara kana hundaa moonutu dadhabee siif dhaabbachuu addaa. Atoo cimtuu turte yoon si beeku duree gorsa siin barbaaddu mi'aawaa kee firiin kanaaf si eegganne dhugaa lakkiin tureen kanaaf si eegganne dhugaa lakkiin tureen. Garaan koo dadhabee homaa obsa dhabee ofummaa koo jibbee mala isaa wallaalee kan garaa isaaf jedhee lammii isaallee qalee maali garaan lama ishiin tokkittuma yaa wallaala namaa hin qabu daankuma kun wallaalas miti haa jennuun lugnummaa kan harka isaatiin du'ee ajjeesu ofuma kan harka isaatiin du'ee ajjeesu ofuma. Maali barrakkanaa barri baraa gadi hayyuuf beekaan gutee kan dhabame hundi gootni sinuma jira gootni gootaa gadi kan isaa gootummaan oduma qofaatti jira dhibba keessa kan dhugaatis gootni garuu kophaa ta'eet gargaarsa dhabeeti. Sobat dhugaa dhoksee kana rakkateeti atilleen gargaarii dhugaa gama keetiin sobni hangoon qabdu bakka ati jirtutti sobni hangoon qabdu bakka ati jirtutti. Kan garaa keef duutees kee amma nyaattee nyaata bordhumurraa siif wayya lammii kee gaafa kuftee cabdeef siif ta'u da'oo kee of wallaaluu dhiisii bari eenyummaa kee beekumsa kee qabduun gargaarii lammii kee yeroo rasaasni fixu ol kaasi irree kee dubbadhu dhugaadhaaf ibsi eenyummaa kee guyyaa aduun dhiittee ni boossa gaabbite amma yeroo qabda yoo dhugaan of barte qaroomni kee duraa bari eenyummaa kee laatiin bineensaaf lammii fi qomoo kee
ka'umsi kee isaa maddi dhalootaa kee ati hin beektu malee eenyummaaf hidda kee ati hin beektu malee eenyummaaf hidda kee. Al takka dhagee wanta akkan si gorsa angoonis ni darba yeroo fi waa'insa qarshiinis ni dhuma qabeenya fixeensa garuu eenyummaan kee kan jiru kaleessa homtuu hin jijjiiru eenyummaan si boonsa homtuu hin jijjiiru yoomiyyuu si boonsa ifama. Yaa dhalataa ammaatis na dhagee nalleen dabalataa waa'een dhimma isaa eenyummaa fi baruun guddinaaf beekumsaa kanaaf mee xiinxalaa seenaa sakaleessaa oduu qofaa miti gochaan agarsiisa. Warra lubbuun darbee gootota kaleessaa nuti odeessuudha waa'ee dhuma isaa dhugaa dubbachuuf ni qabnaayyuu goota kan akka Abdiisaa Leenca Oromoota ni jiranii baay'een seenaan ni yaadata ni jiranii baay'een seenaan ni yaadata. Egaa nutis kaanee yoo isaan fakkaanne nu yaadata boru seenaan hin daganne kanaaf ka'ammaa osoo waliin qoodne nuti Oromoon hundi tokkuma yoom illee nuti Oromoon hundi tokkuma yoom illee jedha. Galatoomadha. Kanatti aansee dhaamsin isiniif dhaamuu barbaadu tokko ilmaan Oromoo maqaa Oromootiin tarii Oromoo ta'uu dandeessanii Oromoo ta'uu baachuu dandeessanii ani hin beeku. Maqaa Oromootiin wantoota hin barbaachisne wantoota safuu ta'an wantoota aadaa keenya faalleessan Facebook irratti warroonni taagee walirratti gootanii taagee akkasumas post gootanii maaloo yoo warroota Oromoon taanis taatanii maqaa Oromootiin waan hin taane irratti hin dalagina. Yoo dhugaadhaan ilmaan Oromoo taatan immoo aadaa keenyaa muti sun safuudha nurraa isin eegamu nus hin madaalu. Wanta akkanaa nu madaalu nuti kan beekamu aadaa keenyaan safuu keenyani wantoonni akkanaa nu madaalani. Please wantoota akkanaa kana walirratti share godhinaadha. Akkasumas immoo wantootni basaasa adda addaa oduu adda addaa walirratti oofaa jirtan please nuti ka'umsi keenya tokko hiddi keenya Oromoodha. Amantiin keenyas gargar ta'u yaadni keenyas gargar ta'u iddoon jireenya keenya yookiin naannoleen keenyas gargar ta'u nuti Oromoon tokkichuma wanti gargar nu qoodu hin jiru. Oromoon hiddisaa ka'umsisaa tokkuma Boorana Bareentuu tokkichuma inni Oromoon marti sanyii kushii tokkichuma waliin qoodina waan hin fakkaane waan hin taane basaasa hin taane irratti nuuf hinaadha. Yeroo muraasa guyyoota muraasa dura wanta akka weellisaa Kadir Martuu irratti oduu ka'ee tokko Facebook irratti daddaballiidhaan argeen ture. Please yoo fi keenya waan hojjechuu qabnu tokko yoo yookiin immoo wanta nurraa eegamu tokko maal akka ta'e yoo wallaalle warra itti gaafatamummaa isaanii bahaa jiraniif warra eenyummaa isaanii sarbanii mirga namummaa isaanii dhiisanii mirga lammii isaaniitiif qofa dhaabatanii falmaa jiran irratti basaasa hin taane olii gadi osoo ofuu baanii natti tola. Hangama kootiin akka Oromoo tokkotti jechuudha. Kanaaf please wantoota akkanaa wantoota hin barbaachisne wantoota nurraa hin eegamne walirratti ofuu hin qabnu. Oromoon even yoo wal lolirree Oromoon yoo wal dhaberree ta'eetu wal araarsaa citii ofii gadi hin baasu. Citii ofii san achumatti gadi qabateet wal araarsaa wal gorsa malee akka madhalata ammaa kanatti akka dhaloota keenya kana wal hin taasisu. Kun aadaa keenyaa muti. Maatiin keenyas nu barsiisne abbootiin keenyas nu barsiisne waan akkanaa. Please waan akkanaa walirratti raawwachuu baanee natti tola. Kana dhaamsi kiyya galatoomaan isin jedha. Rabbiin yoo jedhee ammas yeroo biraa walaloodhaan deebiin isiniif dhufa. Horaa bulaa jiraadha.